Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagayrtani fayyaa keessanii jiruuf jireenya keessan akkami nagaa fayyaa. Haye waan biraa isiniin hin jedhu warrallee haasawa gabaabduu namittiin osoo karran cufatini gadi baate osoo isiin karran cufatee yoo gadi baatus absiitii wahii buuftetiniin biraa gadi baate oseentetiniin saree wahii lixii jalaa dhuyite absiitii isiin darbite san jalaa dhuyite godhataa gabbaate sareen afaan arraabataa namittiin mudhii qabatte ebede lixii kiyye osoo sareen maan eegee qabdullee lixii kiyya dhuyite jennaaniin sareen ofirra garagalee ija tuffii tokkoon jechuudha. Osoo dubartiin maan karra cufattee deemtullee waa namaan jette jedheeni beektaa maaf jette yoo naan jettan osoo namnummaan hundummaanuu jechuudha nama tuffatuun duratti haala ofii mijeeffateetiin jedhe bareeda. Maraafuu Kumaandar Naziir illee Alii Sufyaan irratti waa barreesse gara marayyuu muka kufee qottoo itti baay'atte jedhanii amma 15 booda ni dagatama inshaallah. Wanni isa mataa qaqqabaniif takka illee hin jirtu. Yaa obboleeyyan tiyyaa, yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii tiyya guutuun keessanuu mee waan goonu eenyumaan ni jana maalin jedhaa hin dogoggoree mucaan kun Alii Sufyaan jechuun yoo sheeka ta'e yoo nama maal ta'e illee shabaaba lissa daa'ima janajjanuun hin mala. Maraafuu intalli tunillee maal salphifte ka jedhuuf maal irratti wal dhaban ka jedhu irra gahaatiin hin jirra. Biizinasuma irratti wal dhaban jechallee oduun qal'oo jira. Maraafuu rabbi khayrii haa godhuu ka hunda isaaniitu. Isin amma waa'ee jara osoo hin taane yuutuubii kiyya kana sabskiraayib godhaatanii ammaaf haasawaa dheeraa isinitti hin dheeressu. Akkasii toltee jedhanii sitti baasan maqaa eebbaa toltee maal taate bakti ishee eebbaa ciqileetti haamuranii harka keettisiisa wurtii keessaa godhaa marqa kee jedhee namichoon itti ol seenee sanyoo marqa irraa nyaatuuf marqitee itti qicuttisiisa qabaa. Achumaan itti geeraree toltee jedhanii sitti baasan maqaa eebbaa toltee maal taate bakti ishee eebbaa ciqileetti haamuranii harka kee qicuttisiisa keessaa wurtii godhaa marqa kee naan isillee maal jetteerre dhagaa guddaa manatti daakkatanii jaarsa guddaa hagatti saalfatanii ala malee manatti hin baatu aduun kanaa dabdee gandarra deemtaatu nyaatteen deemtu jedhaniini. Yaa obboleen ta'e sabskiraayib godhaa yoo gootan godhaa yoo hin godhin illee hin booyuu isin hin kadhadhu isinitti barbaaddu rakkoo hin qabu gaafuma inni jedheta inshaallah. Yalla assalaamu alaikum gara dalagaa wada shuqul كل شغل هذه شغل ثاني شغل ولد كل